fantike keroromo fantike nibojite masotante nibojita se masotante nibojite fantite keroromo fantite nibojite se masotante nibojita se masotante nibojite fantike kushifala fantike nibojita se masotante nibojita se masotante nibojite fantite kushifala fantite nibojita se masotante nibojita se masotante nibojite Gerarsa gota beka dirti kilasha dirti sirba bareda beka barenni sirba jirti loini mali gerarsa dabesi mali dubbi fokkatu mali sirba in fokkate hintolle tafuftu turumba ili sumaramo dubatti karkise Takkaisiitana keessa fi alatti illee socho'uu nu rakkise Harkafuuni akkam jirtu hordoftoota Sirrii Art Media. Sirrii Art Mediaan miidiyaa chaanaal isaa Sirrii YouTube irratti argamu yoo ta'u, sagantaalee adda addaa qabatee dhiyaata. Sirrii Art Mediaan calaqqee artiiti. Sagantaalee isaa keessaas cophni sirrii isa tokko. Copha Sirrii. Copha Sirrii keenya har'aatiin seenaa jabaa tokko qabannee dhiyaanna. Manni kitaabaa addunyaa kanaaf geejjiba baasii mallaqaa fi yeroo gabaabaatiin daawwachuuf tola. Biyya addunyaa kana naanna'uuf yeroo fi mallaqa guddaatu nu gaafata. Mana kitaabaa teennee kana gochuun garuu salphaadha. Kanumaan mana kitaabaa keessaa manni kitaabaa socho'an isa tokko. Oromoonis akka sabaatti manneen kitaabaa socho'aa hedduu qaba ture. Ammas qaba. Isaanis namoota seenaa, duudhaa, aadaa, hawaasummaa, dinagdee fi siyaasa Oromoo keessatti hedduu qaban. Qabsaa'onni sabaa hunda caalaa mana kitaaba socho'aa Oromooti. Karaan seenaa warra bakka buutee dhabnee ittiin beeknus jara kanaan. Manneen kitaabaa socho'aa Oromoo hedduu gara fuulduraatti qabanneet dhiyaanna. Har'aaf seenaa nama tokko qabannee dhiyaannee jirra. Hagayya 13-1949 akka lakkoofsa Habashaa Oromiyaatti godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee Kuyyaraa Adveentistiitti abbaa isaa Waariyoo Giddii fi haadhi isaa Watittii Daalachaa irraa dhalatte. Dhaloota nama kanaas kan adda godhu garaa haadhi isaa keessaa ji'a 13 turuu isaati. Abbaa isaaf ilma dhiiraa guddatee kan jalqabaati. Namni kun har'a abbaa ilma dhiira 6 fi dubartii 3 yoo ta'u, isaan kanneenis
haadha manaa isaa dinqina shukaa qamisoo irraa argate. Daa'imni gaafa sanii jaarsi har'aa kan ilmaan isaa qabsoo sabaa jalatti guddise kuni eenyu? Nu faana tura. Garaanu mataa baallaa keessisa mataa dhiira lallaata hundumtu hindaagatu yaadaata. Wangeessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Wangeessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Garaanu mataa baallaa keessisa mataa dhiira lallaata hundumtu hindaagatu yaadaata. Wangeessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Wangeessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Hordoftoota sagantaa Copha Sirrii, jaarsi har'aa kun Obbo Dhaqqabaa waariyoo Giddiiti. Maqaan Dhaqqabaa jedhamus turtii garaa haadha isaa keessa ji'a 13 irraa kan ka'e abbaan isaa Obbo Waariyoo Giddii dhibamanii waan turaniif yeroo inni dhalatu Dhaqqabaa kiyya jechuudhaan moggaasan irraa dhufe. Hordoftoota sagantaa Copha Sirrii, Obbo Dhaqqabaa waariyoo akkuma umriin isaanii barumsaaf ga'een mana barumsaa Adventistii kutaa tokkoffaa jalqabee hanga 12ffaa achumatti xumuruun bara 1974 Yuunivarsiitii Haramaayaa ammaa seenuun erga eebbifamee bahee booda hanga wayyaaniin biyya seentutti barsiisaa baayoloojii ta'uun iddoodhaan akka Oromiyaa godina Arsii Lixaa Shashmannee mana barnoota Xurriggee Shaashaa fi kan kana fakkaatanitti barsiisaa ture. Dabalataanis dura taa'aa mana barnootaa ta'ee tajaajilaa ture. Dhugaadha. Maqaan Dhaqqabaa jedhu kuduu kanatti ta'e gaafasi. Ayyee. Ji'a 13 guutee gaafa ji'a 13 hin haftuu naman taatuutu jedhanii abbaan kiyyas gaafsan dhibamee jira. Gadooma irratti dhiinni baay'atee ta'e innillee lubbuutu jiru. Isin illee dibamtee ciniinsuu bira dabree ulfaa ta'uun hafee manni alaa jiraatee himnaa saniin geessanii ji'a 13 yoo isin geettee isin illee hinduutii abbaan illee hin hafuuf inni kunillee dhalatee namni utuu achi taa'u isin ciniinsifattee deettee ati tiyya. Amma yoo abbaan lubbuurratu jiru ilmi dhalate. Abbaan hin du'aa ka jedhu amma bamatti haala san keessatu jiran ani gaafa caamsaa 12 dhalachuu qabu adoolessa keessa gaafa 12 dhaladhe. Sodaan isaanii egaa ilmi dhalate abbaanis dubbamee jiru hin du'aa haatillee naman taatutu jedhanii. Ani hin du'u rabbi na dhaqqabeeraa jedhe gaafa san jaarsi. Akkasiin maqaan kiyya Dhaqqabaa jedhamee akkasuma waamame. Maatii dhalatu keessa haati kiyya ilma dhiiraa anuma ka qabda. Hin dhalataa hin du'aa gara ijoollee 5 du'anii ta'anii kuuwwan dubarbichaadha. Haalli dhaloota kiyyaa kana fakkaataa Bakkisee sitti muuf waan ati na gaafatturra hundaa'eeti ka waa'ee dhalummaa kiyyaa akkaataa namitti dhaladhe. Amma sababii san wanti kun wanta sanyiin darbaati ji'a dabarsaa dhaluun ka jedhuun daa'imni mucaa kiyyaallee ji'a 12 dhalate gaafa amma akka laawii hidhaa jiru. Sodaa guddaa keessa galanii lakki wanti kun sanyiin deemaa yaadinaa jedhee namni dhaatitti maaluma dhagahuutu jedhu daa'imni amma dhalatee na waliin dhiigicha ga'eeru kun gaafa 12 dhalatee kun haala dhalaan fiixaan darbaa wanta jedhu akkasii dhaloonni kiyya waa'ee dhala kiyyaa laatete akkaataa inni dhalate. Garaanu mataa baallaa keessisa mataa dhiira lallaata hundumtu hindaagatu yaadaata. Wangeessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Wangeessa tarree
Garaanu mataa baala keessisa mataa dhiira lallaata hundumtu indaagatu yaadaata. Wangeessa dirree maalee waa hedduu dabarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Wangeessa dirree maalee waa hedduu dabarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Bara 1982 yeroo kufaatii mootummaa Dargii dura taa'an isaafaa yeroo sanaa aanaa sana bulchaa turan Obbo Dhaqqabaa waariyoo wayyaanee fi abbaa wajjin hariiroo qabda jechuun mana hidhaa magaalaa Kuyyaraa mana kuusaa guddaa keessatti namoota hedduu wajjin hidhan. Jalqabni hidhaa isaa kana ta'uu baatus mootummaa wayyaanee akkuma bara 1983 biyya qabateen haala siyaasa isaa irratti namoota ittiin tolle yeroodhuma hidhuu eegalu Obbo Dhaqqabaa waariyootis mana fuudhanii jalqaba Kuyyaraatti itti aanee Shashmannee booda gara magaalaa Hawaasaa naannoo bishaan gurraachaatti achuma gara mooraa leenjii xeenaa billaattiitti geessuun ji'oota 8 erga hidhanii booda dhiifamaan gadi lakkisan. Yeroo kanaan booda namni kun jabaa naannoo sanii xiyyeeffannaa keessa jiru ta'e. Kun kanumaan osoo jiru bara 1985 nama Hasan Roobaa jedhamuun filatamee Inistituutii Seeraa Adaamaa seenuun turtii waggaa tokkoon booda abbaa alangaa ta'uun Oromiyaa keessa iddoodhaan garaagaraatti hojjechaa ture. Hojii irra osoo jiru miseensa keenya ta'e hin ta'in jechuudhaan wal dhabbee uumameen hojii irraa ari'an. Garaanu mataa baala keessisa mataa dhiira lallaata hundumtu indaagatu yaadaata. Wangeessa dirree maalee waa hedduu dabarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Wangeessa dirree maalee waa hedduu dabarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Garaanu mataa baala keessisa mataa dhiira lallaata hundumtu indaagatu yaadaata. Wangeessa dirree maalee waa hedduu dabarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Wangeessa dirree maalee waa hedduu dabarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Hidhaan isaa inni jalqabaa Kuyyaraa mana barnoota Adventistii kutaa 11 osoo baratu kan eegale. Yeroo sana mootummaan lafa qotee bulaa naannoo sanii humnaan fudhatee sabaaf sablammoota biroof kennuuf yoo ta'u fincila godhame olaantummaan gahee guddaa taphachuun akka hin kennamne taasiseera. Sababa kanaan warri Dargii qabuun Shashmannee iddoo mooraa Toogaa jedhamutti hidhan. Sana boodas miseensa dhaaba mi'eessuti jechuun hiraaramaa ture. Bara 1976 mootummaan Dargii deebi'ee ukkaamsee hidhuun mana adabaa baatu keessa ture. Bara 1979 namoota naannawa hedduu waliin erga qabamanii booda warra akka carraa lubbuun hafan keessaa inni tokko. Akka waliigalaatitti waan jiru hunda isaa dookumantarii dhaabbataa suur-sagaleedhaan yeroo haalli biyya keessa jiru kun darbanii hojjannaa ammatti gubbaa isaa qofa tuttuquuf waan ta'eef saniif jecha isin jalaa gabaasee mee akka waliigalaatitti amma qabxiin itti aannee akka itti ceenu barbaanne isin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waa tokkoon beekamtu. Wanta isin ittiin beekamtan kana Oromoon qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turee fi seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo bakka hedduu ragaa ba'uu danda'a. Inni illee cichoominaa fi ijjannoo wal fakkaata. Ijannoon keessan baraabaratti haala jijjiirama kamuu keessatti wal fakkaataa fi wal fakkaataa kaayoo ganamaa sana waan harkaa qabu of keessaa qaba. San qofa osoo taane isuma. Ijannoon keessan kun cichoomini ijannoon keessanii kun maal irraa maddame dabalataan immoo nama hedduu biratti hin mul'atu. Haala kana jijjiiruun akka modernizationii wajjin deemuu akka teknoolojii yookiin ammayyummaa wajjin socho'uutti illee haalli itti fudhatamee yeroo hedduu dogongorri qabsoo sabaa keessatti sababa saniin uumame hin jiraata. Cichoomina keessan kun naannahee yeroo irraa yerootti achuma deebi'a bakkuma isin jettan sanitti wanti hedduun naannahee dhufee deebi'a. Cichoominni kun maal irraa madde lammaffaa immoo nama hedduu biratti immoo maafi wanti hin argamne kun isin biratti akkatti ol ka'ee argamuu ka danda'e maal irraa? Dhugaatitti immoo kitaaba hedduu dubbisaa. Seenaa jaalawwan kufanii haalaan qoradha.
gaafaan dhalattee obbeeku haati kiyya kanatti himte akaakayyuu kiyya akka diinni ajjeesanatti nan. Abbaan abbaa kiyyaa gaarka diinaatiin dure. Obboleessi abbaa kiyyaa gaafa isa ajjeesanii amaarri kolaasee akka horiitti gadhiisee hagaan obbeeke ture bara 64 keessa ture obboleessi abbaa kiyyaa jibichoo gidii jedhan. Daalachi adishoo akaakayyuu kiyya bara 19 barumaan dhalatu san kofaletti qabanii. Eessummaan kiyya mana hidhaa keessatti nama 6 waliin asalla hidhamanii 6 isaaniitu namni 5 achitti hafee eessumni kiyya bichaan hiikamee gale. Gaafa inni galus an of hin beeku seenaa haati kiyya natti himtuu akka obbeekee jedhe seenaa kanneen qorachuutti gattaa'e gammadii duubee jedhanii namni isa waliin hidhamee ta'e haqaan of baradhee mana barumsaa seene isa bira deemee seenaa kana dhaabaarre. Gaafiin an daa'imummaa kiyya abbaa kiyya gaafataa ture gibira jedhaa hennaa isa qaban lafti ta'ee nuutii maaliif gabbata ka jedhu daa'imummaa kiyya keessa mataa kiyya keessaa qaba. Garaanu mataa baala keessisa mataa dhiira laalaataa hundumtu indaagatu yaadato. Wangeessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Wangeessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Garaanu mataa baala keessisa mataa dhiira laalaataa hundumtu indaagatu yaadato. Wangeessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Wangeessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Dhiirti jannoo isaa hin jijjiirre kun ciniinnatee itti fufe bara 1993 waraana komaandoon marfamee maatii isaa waliin qabamee maatiin isaa kuyyaraatti inni immoo Shaashmannee waajjira obbo Dhiyootti hidhame. Boodarra tattaaffii sabboontonni taasisaniin abbaan seeraa yeroo sanii Shaashmannee dalagan obbo Hussein Abdurrootiin innis nama amma biyya Ameerikaa kaabaa jiraatu itti waliin eegamee fi gadi lakkise. Bara 1994 qofa Shaashmanneetti siyaafuu hidhame. Bara 1995 Shaashmannee fi Adaamatti hidhamee manni murtii bilisaan gadhiiseera. Bara 1996 Shaashmanneetti ukkaanfamee hidhamee baruma sana baheera. Bara 1997 Baatutti hidhamee manni murtii bilisaan baase. Bara 1998 Adaamaa gara mana ilmi isaa osoo deemuu naannawa mana barnoota Naafiyaalitti ukkaanfamee butame. Bara 2001 Aboo jechuun Shaashmannee hidhameera. Bara 2004 ammas Shaashmanneetti hidhamee jira. Bara 2008 Shaashmannee butanii Ma'akalaa fi Qilixootti erga dararanii booda gadi lakkisaniiru. Hordoftoota sagantaa Copha Sirrii. Namni kun waggaa tokkotti yeroo 2 fi sanaa ol qabamee kan hidhamaa ture. Wanni namni akkamitti akka dhalate lafa kanarratti pilaanetoota salgan jiran irraa pilaanetii tokkotti kanarra jireenyi namaatiif jireenyi boofnillee seexannillee wanti lubbuu qabaa hundinuu lafa kanarra ka jiraatu. Namni nama ka jedhamu yoo daandii haqaatiif waan ummata jireenya biraatiif bu'aa buutu yoo dalage qofa namni kanuma jedhama. Kitaaba adda addaa ka dubbisu keessatti duutii bifa lamaa jedha. Duniyaan illee lamaa jedha. Qabeenyi namaallee jiruun namaallee lama. Inni kaayoo haqaatiif dhaabatte. Inni nafsaatii biraatiif lubbuu biraatiif mirga biraatiif wantatti dhaabatte. Duniyaa san teetii jedha. Ta gaafatti duute qabrii irratti daraartuuf ta maqaa kan kee kaaftu. Jireenyi mataa keetiif jiraattu. Duutii ati duwwaan mataa keetii daladdu duute du'a tokko.
du'a jechuun isiidha. Duutituun ta'u uumamaan ilmoo namaatti kennamtu wanti lubbuu qabaa martu du'a. Haqaaf dhaabattee yoo duute du'aa miti sun du'a bara baraan jireenya bara baraa argachuuf dalagaan kan kee dhugaan kan kee haqaaf yoo dhaabattee jette hin duutuu jedha maqaan kan keetiif seenaan kan kee fakkeenya kan kee daandii ati du'aan dhiiga kan keetiin baaste kan irra dhalti dhuftu irra deemtii jedha. Nu amma tokko kana cinku maaliif dhaladheedhaan yoo eentu jiraata konkolaataa feete qabaattee fooqii qabaattee barbaadde qabaattee bakka barbaadde deemtee waan barbaadde nyaattee halkan tokkotti siree birrii 75,000 80,000 kaffaltee wuskii xaamuzi takka dhuttee hin duuta. Ofiif jiraatte fedhii foonii yoo ka hordoftu fedhii foon kan keetiitiif yoo ka deemte ofiif jiraatte. Kanarraa ka'ee ta'an maaliif du'anii roobaa daadhii faati abishee garbaa faati uduu teknooloojiin hin jiraatin Oromoon amantaa mataa ofii waan qabduuf faranjiin harka walitti hin qunnamin biloogdi kaantirii keessa jiraataa turre bakka wodaba ta'ee faranjiin nuti wali argin ofirratti waan amanuuf Oromoon dippiloomaasii liidaa uduun qabaatin haga waggaa dheeraa ture. Yoo beela'e Oromoon foon nyaata yoo dheebote aannan horii ofii dhugaa yoo daaree waan uffatee jedhu gogaa loon ofii uffataa jedha. Kana uummanni Oromoo ofirratti amanee jiraatuuf waa'ee indaastirii keessaa waa'ee dammaa waa'ee sukkaaraa waa'ee daabboo Oromoon takka quba uduun qabaatin mirga ofiitiif uduu falmatu asiin bahe. Gaafni Oromoon bade gaafa harka alagaa baratee jedha. Minilik faranjii waliin walii galee matarayyeesii ka hojjachiisuuf Ingilizoota waamee of biratti hidhe. Oromoon balleessuuf. Teediroos ka jalqabe isa kan matarayyeesii naa hujaa jedhee faranjoota walitti kaa'ee matarayyeessa san Maqdalaa irratti dhaabee ka ilmaan Oromoota lafarraa haxaa'een Oromoo balleessuuf. Oromoo somba afaan kaanii cooma isaan manatti guurataniiti haga addaatitti kan bitaa jiraatan wanni biraa waa takkallee dogoggorallee hin qabnu waa takkallee uumamni rabbi kan dhugaa dhidhate hin jiru rabbiin lafa qabaattu galaana lafa kennaa keessaa baasanii bisaan amboo gurguratanii. Garaanu mataa baala keessisaa mataa dhiira laalaataa hundumtu indaagatu yaadaata. Waan keessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Waan keessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Garaanu mataa baala keessisaa mataa dhiira laalaataa hundumtu indaagatu yaadaata. Waan keessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Waan keessa tarree maalee waa hedduu gabaarsiin hiree aadaa meeqatu keessaatti hafee baada. Qabeenyi keenya diinni akka nu marsu nu godhe. Faranjiinillee wanneen diiviin si gaheeraa maaliin si gaheeraa karaa bani ka jettu warra biyyarraa nu baasee hayyuu keenya beekaa keenya biyyaa baasee kaan utuu ajjiru ajjeesee kaan biyyaa akka ba'u ka godhee jedhe tokko faranjiidha diinni keenya. Diinni keenya guddaan halkoof roobaleen haati manaatiif abbaan manaa Ankoobar beete mangis jedhee Minilik manatti galate nadhitti informeeshinii Oromoon gaafa ol ga'ee jedhe farda ofii dhiiga obaasaa jira. Qawwee fardatu qorsa jedhee Oromoon kana murteeffateera bakka fardi fiiguu hin dandeenyetti waraana keessan muraa jettee fulbaana guyyaa 1886 halkoof roobale nadhitti saniifi namicha Muhammad jedhamu waraana Minilikii dattee qunnamtii saalaa waliin gootee heexootti gurguraa turtee qunnamtii saalaa waliin gootee Oromoo nama 12,000 ficcisiifte.
Kana hundaa kan godhenu gootallee qabna, hayyuu qabna, bareeda qabna. Oromoon agareen isaa Afrikaa keessatti uummata Gibxii aanu malkeen bareedaanillee kan jiru. Ilmaan kuushii babadhatanii aadaa ofii eeggatanii kan jiraatan kan jedhu. Wanta namaa kan barbaanne lafti isaa wadaba hin qabdu. Oromoon daangaan isii wadabiin bakkeen itti walga'u hin jiru. Kana hundaa kan godhe gaafni Oromoon badde walumaa qabatti sitti gaafni Oromoon badde gaafa harka alagaa nyaattee jedha. Mee akka walii galaatti. Ammas yoo ta'e. Ayyee. Garuma fedheen deemtee karaa fedhee yoo deemte. Ayyee. Bu'aa irratti jilbifannee dhiiga ilmaan teennaa gurguranne, dhiiga hayyoota keennaa gurguranne, dhiiga jamaan roobalee gurguranne, dhiiga nadhii gammadaa gurguranne, dhiiga Abishee Garbaa soorii galaatii fi qadiidhaa waan adeekatti gurgurte bu'aa Takila Hayimaanotti dhufee Adaal namichi jedhamu ajajaa waraana sanii dhufee isaaniin madhatee qawwee isinii kenna, lafa isinii kenna, sukkaaraaf daabboo itti kennaniiti Abisheen Garbaa gurgurame. Roobaa daadhii gaafa gurguran heexoo gurgurachuuf deemte harkoof roobaleen. Heexoo sanillee irraa fuudhanii waraana ofiitti kennanii fi sukkaaraaf daabboo kennanii fi ganzaba heexoollee kaffalanii fi ankoobar ka jedhu harkoobarri isa jedhu ankoobarin keessatti minnitti nadhitti sammaa galfateeti arsiin kalafarraa dhabatu. Lammaffaa nadhii gammadaa ka eegjuunillee waan tokkummaa Oromootiif dachee Oromiyaa irratti murteessaan ilma Oromoo ta'uu qaba. Oromoo lanni gargar hin baasu, fageenni addan hin baasu, hitti kenna tokko ilmaan kuushiitiin seemetikoota miti ujuuze inni jedhee kana fa'a. Isaa booletti mana ijaaranii, Adaamaatti mana ijaaranii, Mataadhaan mana ijaaranii fi Bishooftu ittiin galatanii Bishooftu helikopteriin fudhanii. Malli mana hidhaa dargii irraa hanga qilintootti ta'e kun cichoomina akkamii qaba ture? Maalis irraa baran? Oromoon tokko gatii akkanaa Oromummaa isaaf yoo kaffalu kaayyoon Oromoo maaf galma gahuu dhabe? Kanuma keessa yeroo mana hidhaa qilintootti namni kun hidhamee gaafa akka bahu gaafatamu namoonni waardiyyaa ta'anii isa eegan yeroo itti meeshaa inni irra ciisaa turee fi uffataa ture gaafatanii fudhadhu jedhaniin deebiin inni deebise kan nama ajaa'ibu ture. Innis naaf haa turu deebi'ee dhufuun koo hin oolu waan jedhu ture. Oromoon ammaa hoo amala isaa inni deddeebi'een dhufaa naaf haa turu jedhe kan irraa boqatee jira. Isa kana isinumaa fi dhugaadhaaf dhiifna. Hanga manneen kitaabaa socho'aa biraa walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa turtii gaarii. Fantike ke roromo fantike nibojite masotante nibojita se masotante nibojite fantite ke roromo fantite nibojita se masotante nibojita se masotante nibojite fantike kushifala fantike nibojita se masotante nibojita se masotante nibojite fantite kushifala fantite nibojita se masotante nibojita se masotante nibojite fantite hayeta wala bumma hayeta birmadumma hayeta walqittumma fantite hayeta walqittumma hayeta wala bumma hayeta birmadumma fantite hayeta wala bumma hayeta birmadumma hayeta bilisumma fantite hayeta anaka hayeta anamala hayeta anaformata Oromia biya kiya Oromuman undeti ya Oromia biya kiya
gadi baako eessa koofee gataa sirbaa baatee dingaltee hin ciisini dubbiin baraa silaa busiisini. Qadaaba kee qabsoo gadi baako eetti koofee gataa sirbaa of gattee dingaltee hin ciisini dubbiin baraa silaa busiisini. Arbileen fiiguu arba guguut fiiga jawwee lammi nyaatu lagni sunuu jiga gammoojjiin harargee silaa afuunoo hararti fi tambaatu dhuguu batuu mo'a. Arbileen fiiguu arba guguut fiiga jawwee lammi nyaatu lagni sunuu jiga gammoojjiin harargee silaa afuunoo hararti fi tambaatu dhuguu batuu mo'a. Gammoojjiin baalee silaa afuunoo hararti fi tambaatu dhuguu batuu mo'a. Gammoojjii sololoo silaa afuunoo hararti fi tambaatu dhuguu batuu mo'a. Addaan chillimoo ni korraa wayii hararti fi tambaatu dhuguu batuu mo'a. Gammoojjiin fantaallee silaa afuunoo hararti fi tambaatu dhuguu batuu mo'a.